Oho. Yaa Muhyiddin kiyyaa maal jedheen si faarsaa hojiin ati hojjette daraan sababoonsa. Hangaasaa ajjeesi waan feete siif goonaa lakkii ani ajjeesu saba isaaf dubbata. Doktora biyyee kanas baay'eedha jaallata. Jijjiirama biyyaa sawwiidhaan eeggata. Kanaaf hin ajjeesu rabbiin na gaafata. Jedhee dide goonni warra mootii ibsu. Hereensaa sana booda maal yoo jettanii harka fuula keessa gaardiirraa kaasanii gara shaafii asanitti achi bobbaasanii. Yeroo muraasaaf eega bira ture ijoollee gandaa eega ta'uusaa baranii sana booda shakkiin wayii jaratti uumame. Gurbaan kun iccitii kana dabarsaa kallattiidhaan gara biyyiitti erga. Kanaaf lubbuusaa dabarsuuf dirqamna jedhanii dabarsanii kunoo har'a nagaan jiraatanii. Yaa Muhyiddin kiyyaa nusumaan dhaadannaa kakee barbaaduuf garuu ni dirqamna. Kana keessaa sabni waan baay'ee hubata. Qadrii islaamummaa daran nama hawwata. Osoo warra jeetti bitame akka kan kee ta'e silaa gawwana marrumaa maanu rarra'e. Egaa obboloota warri fagoo dhihoo haqa mucaa kana barbaannu maaloo. Jannataan isaa kanan siisu kaa rabbiin kiyyaa garuu kan duniyaarra ni barbaaddanna jirra. Yaa ministeera muummee Itoophiyaa kiyyaa daraamaa naasiin jedhaarra. Haqasaa barbaadi maaliif teessa nurra maa jalliftee teessaa babbade dubbiin kana caala maali gaafsi yeroo dheeraanis. Falmataa shawuu kiyyaa miidiyaa seenessa maaloo sana qofaa hin odeessin keeka. Namni dara dubbatees yoomuu jalaan bahu nuraddiin shaafeetiin innoo kan qindaa'u falmataa shawuu.